ke iyyafatee si fuudha. Har'aan tanaat ammoo birrii qabaattee iyyaa osoo oolte osoo biliyeena qabaatte osoo xayyaara matatti qabaatte akkanatti hooyyite namta akkasiin fuudhu. Dhugaa sitti fakkaatte wallaahi nuti ni beeyna ammoo dubartiin teenya ammoo sababaa kee fooloo guddifachuuf ati nama beekamaa qabattee akkana godhatte dubartiin teenya sababaa keetii kabajaadha qabdi ulfina qabdi dubartiin arsii ta'ee jimma ta'ee siigalee baale ta'ee dubartiin hayaa qabdi ta kabajaa qabdu akkasuma manaa bayaadha jirti. Har'aan tanaati fooloo guddifachuuf nama ammootiin fooloo hin qabne nama beekamaa maan qabatin. Dhugama imaana qabda nama imaana qabu maan qabatin. Har'aan tana asli maal irraa argite fooloo ittiin guddifachuuf intalli takka asli jaalatte jedhanii fooloo ittiin guddifatteen yaa ittiin beekamtee akkanaatu asli jaalatte jedhaniitiin sheer godhanii beekamuuf maal sii godha rabbi biraan beekamtu yoo ati duute bara abboo fooloo namni sirraa deeffata bara nama meeqaati nama meeqa boo dubartiin babbareen hin argine deengata jarmanii diite duute hilwaan argine hilwaa Oromoo nama de fooloo gootii ragaa qaban nama isinitti meesni kiyyaa kanuma isin dubbi. Amma gaafii ani sin gaafa kennani numa jira hayyuu qabna beekaadha qabna. Yaa. Gaafii kiyya kaname afarsoo jedhan kana mee dubbisiisi afarsoo maal ani nama tokkotti mee qoya nama tokkotti aariin qabu afarsoo maal ka jedhan tokko mee afarsoo mee asbayi jedhin nama sani. Mee nama sayoo taate waa haasawsiisuu barbaada fuulaan ay bahime afarsoo maal ka jedhan kan. Jinniin si afarsu qotu. Laveetii ya bahime. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Afarso fuulaan asbayi. Sheeka akkama nagaa qabdanii isin. Nagaa qabanii isheen mi'uutu qoradhaa taa. Ustaaz Kamal. Afarsoo sa'aatii takka daqiiqaa takka. Afarsoo arguu barbaada. Naabaya. Har'a waan ajaa'ibaati har'a. Waan ajaa'ibaati. Gurbaan bada boomarroo fakkaata. Deebii lafeetii afarsoo kiyya deebii si arge afarsoo kiyya si arge bakka viidiyoo deeffachuu dandeetta. Awwalan ani namni sheekaan nama hedduu haasa'uu miti akkasitti illee namaa beeku nama qeerroollee beeku qeerritti illee akkatti haasa'uu qaba akkatti dubbadhu qaba kanuma akkanaame obbolowwan kiyya. Akkanama akkanaa miti akkatti dubbadhu qaba akkatti haasa'uu qaba. Har'aan tana ammoo namni gadiin beeytanii daawwaa yoo godhe masgiidatti asraa kinoo azaanaa jiranii yoo daawwaa godhe qeerroon teena ta'a akkanaa tamataa faakka maalii. Asli. Afarsoo kiyya. Dhaga'ama. 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 Dhaga'ama oofaa sheekot. Ani akkatti daawwaa itti himan qaban qeerroollee akkatti himan qaban ijoolleen teenna fagoon jirtu haa ta'u rabbiin sababaa godhe ol nu baase wal nu barsiise har'a sooshaal miidiyaa kanarratti dargaggoota hedduu wal nu argisiise dargaggeessa hedduu wal nu argisiise anillee isin warraa wanni isin keessa taa'ee isinitti dubbadhuuf maaliifi wanni isin taphachiisee bifa taphaatiin isinitti himuuf yoo rabbiirraa waa argadhe wayii kajeeleeti malee rabbiirraa argadha malee namarraa miti. Daawwaan ammoo akkatti nama himan nasiyaa biyyarratti nama himuun fadiyaa nasiyaa biyyarratti nama himuun ijoolleen teenna fagoodhaan jirtanii walumaa hubannaa inshaallah afarsoo kiyya inshaallah walumaan keessaanillee waluma dubbisna rakkoon qabu akka sireetii aadamfaa ta'e jira nama hedduutu jira itti aansuudhaan hankiingi abdalla rabbiin galata si haa deebi'u. Akka namni jedhu sanii miti namni kenna namatu nama fageessaa koomantii nama katabee haasawa garagaraa namaan jedhee nama fageessaa namni kenna Kingi Kamal Abdallah ammoo yoo sheekallee jedhan kinoo makiinaa isaatiin oofeetiniin yoo nama maanguddoo badellee isatu waliif fidaa abboo jazaa yoo madala gatteen guyyaa qiyaamaa nyaatta kamaa tadiinu tudaan jedhanii yoo madala ideen galata galfamta. Kanaaf rabbi jazaa si haa deebi'u Kingi Kamal jechuu barbaada. Kingi Kamal rabbi jazaa si haa deebi'u. Rabbummaan jazaa si haa deebi'u. Namni kenna wallaahi akkanan laaltanii malee namuma kenna wal fageessee koomantiin taane walii katabaa hidaayaa walii karadha. Yoo namni badaaf illee ta'e qajeeluma walii karadha. Qajeelumni harka rabbii kennaa jirti. Numatu wal fageessee numatu ammootiin
wanti hin taane wal gombisee jedha malee namni kenna hedduu namni isin argitanii kuni Kingi Kamaal akkatti dhiyaadhee argetti walillee argine fayyaalessa garaan isaa akkuma garaa isaa Rabbi haa godhuu fi tartiibatti Rabbi nu haa deebisu ijoollee ta'e nama raajaa afarsoo akkasii wal argine mee haasaya reedii amantaa Oromummaa fi amantii fi Oromummaan eenyu dubbadha. Ustaz, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kake sanati bisa dikofa dubbadde sinirra gabba. Ustaz ya duran durse baga naga angaltan alhamdulillah rabbil alamin. Akasi asli ya natibi na dakika sa dikesa dubbad wasa di natibi ajaibati na kabadu qaidati fayyadam. Jara kenna nama rabbi sikabe hundayu wanti rabbi nama qaban hunda atille rabbu man qabiti debisi takka yedi ganna qabadu. Isa lammatati amal labban disu tullu badantu jada hayichi micayyota no sawata rifute wagala masibira tete gafa kani le jala tete gabate yiti amali kun sirraw lama ganna gabat isa sadafati oso asli jette hada yitu gar rahman yite wallahi micayyon tu falan dabdu micayyon karaba beto gongorte wa sadi abdelan rabbi dabde dalumma ufi dabde sajira wal micayyon bo tajirtu dabde jarana dalatahu fi akadalatin guddanni diratahu wan dira ufirran kabdu Rabbi sodachuuf waan rabbiin itti sodaataniin hin qabdu sadi dhabdee bar dhalaa keessaa uf dhabdee dhiira tahuu gartee waan dhiira taatuun dhabdee rabbii ufii dhabdee sadi kasaarte rabbi sadi naman kasaarsin yaa akhi qaayidaa tana qofa gannaa qabatti siin jala mustaadaa deebise wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dubbiin teessanii hadiisni sun tuqaadha qaba rasuulli rabbii waan jedhe garuu xiqqoo tuqaadha qaba yoo namni ammootiniin haala isaa qabiyaa isaa irraa ka'ee namtichi sun yoo kasiin jedhan taateen amanin jedha rasuulli yoo tulluun bakka sanii kaate siin jedhan tulluu san bakkaa kaate jechuu san amanii jedhan namtichi qabiyaa ofii gadhiise haala ofii san gadhiise yoo ka jedhette taateen amanin jedhan tulluun gadhiifte bakka san gadhiifte yoo siin jedhan san amanii jedhan laakiin obboloowwan kiyyaa ulamaa'iin waa lama hawaasa keessaa hawaasni waa lama yoo dhabde hawaasa san biraa keeriin arginaa jedhan keerii wayiituu yaadinaa jedhan tuutti waan lama ufirraa yoo lafa keette waan lama yoo mulqatte tuuta san bira keerii wayiituu hin jirtu beekaa jedhan ulamaa'i qabadhu nasiin jedhe hawaasa takka bira hawaasni waan lamaa yoo ofirraa ka mulqattu taate tokko uffata sodaa rabbiiti jechuun waan ammoo rabbi si ajaje dalaguu waan rabbi irraa si dhoggisiin jedhame dhoowwamu tuuta takka bira sodaa rabbi yoo hin jiraatin lammeessu ammoo uffata ammallee uffatan kana namni gariin ammoo uffata zaahiraa uffata malee yoo achi ilaaltu uffanni inni uffatu uffata biraati uffata lamaan kana tuutti yoo ofirraa kalafa keettu taate keerii biraattu keerii ammoo keerii biratti yaadinaa je keerii wayii qabdi jettanii tuuttisu har'an tana namni kenna uffata lamaan ofirraa lafa kaayaadha jira gariin har'an tana namni kenna uffata lamaan ofirraa lafa kaayaadha jira gariin ya kati qocoraa qabu yaa rabbii kiyya baramal keessa dhalanne baramal keessa jirra jedha man sanna sunnatan sayyi'aa jedhe namni sunnaa namni har'a ammoo sooshaal miidiyaa ifatti bahee osoo jaarsa qabu piraankii ta'uu baate ani jaarsa kiyya waan godhaa atummaan na jaaladhu jedhee asirratti dubbatee jaarsa ofii awwaale abaarsi rabbi illee irra jira sunnaan inni godhe kun illee sunnaa badduudha nama keessa facaafte viidiyoon tun haga nama keessa facaafte kulli badiin awwala inni jalqabee fi ka viidiyoon